Welcome back to CK Master Class. Abraham Maslow Hierarchical Needs kan jedhu viidiyoo kophaatti isinii qabannee deebinee jira. Kan isin kana qabanneef immoo salphatti akka isin hubattanii fi karaa viidiyootti dabarru. Abraham Maslow lammii Ameerikaa ta'u nama fedhii namaa bakka gurguddoo shanitti qoodee jechuudha. The first one is psychological needs, the second one is safety needs, the third one is social belongingness needs, and the fourth one is esteem, achievement, and the competency recognitions needs, and the self-actualization needs. Jene bakka gurguddaa shanitti qoodee jira jechuudha. Akkuma fakkii asirraa mul'atu kanatti nama bifa kanaan qooduudhaan psychology dhala nama hubachuu danda'e jira jechuudha. The first one is basic needs or psychological needs. This needs is connecting with the physical persons or the interest of physical persons. Dhalli namaa tokko basic needs kan jennu jechuun fedhii jalqabaa dhalli namaa qabaatu jechuudha. Akkuma dhalateen fedhii jalqabaa dhalli namaa qabaatu, it is what we call psychological physiological needs. For example, fedhii nyaachuudha, food for life, nyaachuudha, jiraachuu, nyaachuu, shelter for shelter jechuun by the way mana jechuudha. Mana keessa jiraachuudhaaf mana bareedaa and the clothing is uffata adda addaa jiraachuudhaan psychological needs fedhii dhalli namaa qaamaan barbaadu jechuudha. Qaama isaa eeggachuuf barbaadu. For example, like to be, in order to be more grows, human wants needs to be what? This is physiological needs, the basic needs. Fedhii jalqaba dhalli namaa qabaatu jennee ibsuu dandeenya. The second one is safety, nageenyummaa qaama. For example, akkamitti nageenyummaa kan inni kun karaa hedduun nageenyummaan namaa eegamuu danda'a. Fakkeenyaaf physically qaaman ta'uu danda'a, emotionally miiran ta'uu danda'a, financially nageenyummaa finaansii yookaan maallaqa ta'uu danda'a. Akkasuma stable environment, naannoo tasgabbaatee qabaachuudhaan, for example, free from any kind of war, free from any kind of distractions, jeequmsa kamirraa bilisa ta'uu, akkasuma naannoo tasgabbaa fi akkasuma naannoo tasgabbaa fi waraana kamirraa bilisa ta'uu fi akkasuma miira namaa tasgabbaa akka ta'e akka barbaadu dhalli namaa ibsaa jechuudha. By the way, the Maslow hierarchical needs it is very well known, famous in psychological of the world. Psychology addunyaa keessatti Maslow hierarchical needs haalan beekama jechuudha. The third one is social belongings, social fakkeenyaaf social belonging kabaja jechuudha. Kabaja hawaasi si qabu, acceptance, fedhii ati yookaan ammoo fudhatamaati hawaasa biratti qabu, and friendship is akkasuma hiriyummaa gaarii, hiriyummaa kan kee hiriyoota kee biratti fudhatamni ati qabdu maali? Hawaasa kee biratti fudhatamummaan ati qabdu maali? Namni fudhatamummaa kana akka isaaf guddatu barbaada jira dhalli namaa. So kana hunda keessa dabree afrafratti immoo from the bottom to the up, it is like increasing this. Fakkeenyaaf jalqaba physiological needs jennee jira, sanbooda safety dha, safety irraan immoo social belonging dha, afrafratti immoo esteem dha, kabaja dhalli namaa barbaadu jira jechuudha. Achievement is milkaa'ina isaatiif kabaja barbaada dhalli namaa. Akkasuma competencies, dorgommii yookaan immoo dandeettii qabaatu isaa san akka namni mirkaneessuuf barbaada jechuudha. And recognitions, beekamtii kan namuuf barbaada. So all of this is what Abraham Maslow hierarchy needs. Yookaan ammoo caasaa fedha dhalli namaa qabu akka jechuudha. So then, and the self-actualization or accomplishments and the responsibility challenges, dhumarratti immoo dhalli namaa kana hunda keessa darbe self-actualization irra gahee ni gahaa jira. For example, kan inni fudhate akka fakkeenyatti kan inni fudhate Mahatma Gandhi, lammii Indiyaati. Sometimes Mohandas Gandhi illee jedhama. So as well as Mother Teresa lammii Awustiriyaati. Viidiyoo darbe keessatti irraanfadheen ture maqaa ishee kana. Mother Teresa akka addunyaatti nama gargaaruun beekamu, akkasuma hundeessaa dhaabbata fannoo diimaa addunyaa kan ta'e lammii biyya Norway dabalate warreen addunyaa irratti self actualization irra ga'anii jireenya ofii bira kutanii namaaf warra jiraatan jedhee Abraham Maslow listii godhee jira. So then erga kana adda baafannee booda how the Maslow hierarchical needs applying in nursing or medical surgical nursing. Erga kana adda baafannee booda akkamitti Maslow hierarchical needs
medical surgical nursing akkamitti fayyadamna. For example, jalqaba irratti kan ilaallu psychological physiological needs. Physiological needs mana fakkeenyaaf nyaata fa'aa fakkeenyaaf amma dhukkubsataan tokko yeroo dhukkubsatee hospitaala dhufe the first thing is the nurse must be do is what to be giving the foods of this ones this persons or this patients. Jalqaba irratti narsariin sun yookaan haakimni sun wanni inni godhuu qabu keessaa tokko irratti physiological needs yookaan ammoo fedhii dhalli namaa kun nyaata saniif qabu yookaan dhukkubsataan sun fedhii inni qabu ergatti ilaalee booda diagnosis isa arga adda baasee booda maal gochuu qaba? Just focusing on the nyaata kan barbaada mana akkamii qorra mana akkamii keessa jiraata. For example ni ilaalla dhukkuboota akka tonsils dhukkuboota hedduu jira kan akka hepatitis fa'aa jira. So ni ilaalla san video kara fuulduratti ni ilaalla. So psychological needs in nursing keessatti it is very crucial by your bashar to be what to be knowing the intentions of the patients. Mira yookaan ammoo yaada dhukkubsataa sanii beekuudhaaf it is very crucial. It is very helpful the nurse to be understanding the interest of the patients. Akkasuma fedhii dhukkubsataa sanii beekuudhaaf baay'ee psychological nurse gargaaru jechuudha. The second one is safety. Akkami dhukkubsataan kun haala nageenya isaa akkasuma physically qaama miidhame moo dhukkubni isaa kun qaama miidhame moo emotionally dhukkubni isaa kun dhukkuba miirati moo dhukkuba qaamati moo naannoo inni keessa jiraatu kam how about the physical trauma akkasuma cinqiin qaama isaa irraa kam haalli hawaasummaan isaa kam and the third so kana hunda erga adda baafannee booda dhukkubsataa san salphatti wal'aanuun sadaffarratti social belonging and acceptance and friendship kabajni dhukkubsataa kanaaf hawaasi qabaataa ture akkami fudhatama inni hawaasa biratti qabu akkasuma beekamtiin yookaan ammoo hiriyummaan hiriyoonni isaaf qaban kabajni isaa how about the friendship, how about the acceptance, how about social belongingness. So kana hunda erga ilaalee booda dhukkubsataa tokko it is in simple way you or we can treating these persons. Sadaffarratti ammoo esteem and achievements how milkaa'inni haalli inni itti yaada ture fakkeenyaaf barataan tokko humna ol yaaduu danda'a. Yeroo takka qabxiin kan fakkeenyaaf jalaa fuudhuu dandeessi yeroo kana namni haala intaana keessa galuu danda'a. For example fakkeenyaaf ifumarraa yoon kee waan tokko yaaddee wanni sun yoo si milkaa'uu jedhee meedisitti argamuu danda'a. So kabajni yookaan achievement milkaa'inni hanqi sun gadi bu'ee yoo fedhe ol ka'e haalli ati keessa jirtu yoo maali? And the competencies dandeettiin kan kee and the recognitions that providing for these patients in the societies, in the friendships. Kan jenni sun akkamitti beekamtiin sun itti fufee isaaf kan namaa jira kan jedhu Abraham Maslow contextually bifa narsii keessatti akka fayyadamuu dandeenyu nuuf ibsaa jechuudha. And the other is self-actualizations. For example, kun ammoo narsariin tokko yeroo itti hojii isaa kanallee milkaa'ee self-actualization namummaa fayyisuu fa'a. Fedhiin isaa fedhii namummaa yookaan ammoo fedhii material needs kana bira kutee kan akka physiological needs, safety kana hunda bira kutee yeroo self-actualization irra gahu yeroo responsibility mataa isaa namaaf kennu yeroo itti gaafatamummaa isaa qofaa irratti bahuu irratti xiyyeeffatu fedha adda addaa namarraa osoo hin eegin. By the way, this is very well known in the professional systems, especially ogummoota adda addaa keessatti yeroo baay'ee beekamaadha. Namni yeroo fedhii adda addaa waa hunda keessa kutee yeroo especially umrii karaa 70-60 gaan self actualization namni tokko ni ga'a. Self actualization jechuun yeroo wanni hundi naaf ga'a ana hawaasa kiyyaaf hin jiraadha. Fedhii adda addaa, fedhii qaamaa, fedhii saala, fedhii maallaqa, fedhii waa hunda bira kutee addunyaa irratti hawaasa gargaaruu fi fedhii kee dhiistee nama qofa fedhii namaa yookaan rakkoo namaa furuu qofa irratti yeroo xiyyeeffattu jechuudha. Kun CK Master Class dha. Subscribe gochuudhaan turtiin keessan akkasumatti nu faana ta'uun isin jira. Isin jaaladha. Galatooma.